gootichi waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa humni furgaatu urjiilola saasigaatti waraana faashistii PP konkolaataa 5 dhabama taasisuun injifannoo cululuqaa galmeessuu beeksise. Reefi gaachanni Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa godina Booranaa keessa socho'u waraana tiksituu Impaayera Itoophiyaa moyyaalee dabalatee bakkoota hedduutti tarkaanfii laalessaa irratti fudhachuun adabuu beeksisee jira. Odeessaa injifannoo waraana bilisummaa Oromoo kana guutuusaa qabannee jirra hanga xumuraatti nu faana tura. Miseensa shanee gumii sabaa abaa'uu kan ta'an Jaal Abdii Raggaasaa yakka tokko malee mana hidhaa bilxiginnaatti dararaa argaa jiran dhibee hiipeeteetisiin qabamuun isaanii mirkanaa'e. Sadarkaan dhibeen isaanii kun qaqqabee jiru baruufis dhiigni isaanii qorannoo dabalataaf gara biyya alaatti ergamee jira. Bal'ina odeeffannoo kanas qabannee jirra. Ajjechaan Oromiyaa keessatti waraana mootummaan raawwatu cimee itti fufuun gabaafame. Haaluma kanaan godina Horroo Guduruu Wallaggaatti waraanni mootummaa dargaggoo Oromoo ajjeesuun himame. Ashamaar kafuunii kabajamtoota hordoftoota keenya. Odeeffannoolee wayitaawaa caamsaa 14/2022 kan guyyaa har'aa qabannee walitti deebinee jirra. Hanga xumura odeeffannoo keenyaatti nu faana turaa jechaa kanneen chaanaala YouTube keenyaa faaraa taatan subscribe gochuun maatii chaanaala keenyaa ta'aa. Odeeffannooleen wayitaawaa biyya keenyaa saffisaan akka isin qaqqabuuf qophii keenya like gochuun akkasumas share gochuun hiriyoota keessaniif qooduun nu faana turaa. Qophii keenya irratti yaada qabdan ammoo koomentii keessatti barreessuun nuuf qoodaa. Odeeffannoo keenya guyyaa har'aa waliin turtii gaarii. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa humni furgaatu urjiilola saasigaatti waraana faashistii PP konkolaataa 5 dhabama taasisuun injifannoo cululuqaa galmeessuu beeksise. Reefi gaachanni Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa godina Booranaa keessa socho'u waraana tiksituu Impaayera Itoophiyaa moyyaalee dabalatee bakkoota hedduutti tarkaanfii laalessaa irratti fudhachuun adabuu beeksise. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo boboon zoonii lixaa humni furgaatu urjiilola Wallagga Bahaa keessa socho'u saasigaatti waraana faashistii Abiy Ahmad konkolaataa 5 haleeluun dhabama taasisee jira. Loltoota Abiy Ahmad ajjeefaman kana keessaa koloneelonni 3 jiraachuu isaanii mirkanaa'eera. Loluma kanarratti loltoonni diinaa 10 fayyaatti booji'amanii jiru. Reef waraana weerartuu isaa immoo kaafatee jira. Gama meeshaatiin immoo baazuqaa 2 mataraayisaa 4 isnaayipera 1 fi kilaashin 42 kan Abiy Ahmad Turkii irraa kadhatee fide galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolee jira. Haaluma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo boboon zoonii kibbaa waraana bilxiginnaa irratti tarkaanfii laalessaa fudhatee jiraachuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo boboon zoonii kibbaa waraana ergamtuu bilxiginnaa irratti tarkaanfii laalessaa fudhatee jiraachuu nagaame. Reef gaachanni uummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo boboon zoonii kibbaa waraana bilxiginnaa haleeluun injifannoo boonsaa galmeessee jiraachuu beeksisee jira. Abdiif gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee garaagaraa keessatti waraana PP uummata Oromoo lafarraa duguuguuf kaayyeeffatee bakkoota garaagaraatti ajjechaa suukkanneessaa ilmaan Oromoo irratti raawwachaa jiru haxxeettiidhuun loltoota faashistaa Abiy Ahmad haleeluun gumaa uummata isaa baasaa jiraachuu isaa gabaasii nuti isin biraan geenyu ni mirkaneessa. Gootichi Abdii Sabaa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa godina Booranaa keessa socho'u ammoo waraana tiksituu Impaayera Itoophiyaa bakkoota hedduutti tarkaanfii laalessaa irratti fudhatee jiraachuun jajjabeen zoonichaa beeksisee jira. Godina Booranaa aanaa Moyyaalee ganda Argannee jedhamu keessatti waraana bilxiginnaa irratti tarkaanfii jajjabaa fudhachuun bulchiinsa gandichaa galaafatee jiraachuus himee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo boboon bakkoota garaagaraatti injifannoo boonsaa galmeessaa jiraachuun beekamaadha. Reef gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoon haa waaru. Injifannoon kan uummata Oromooti. Miseensa shanee gumii sabaa abaa'uu kan ta'an Jaal Abdii Raggaasaa yakka tokko malee mana hidhaa bilxiginnaatti dararaa argaa jiran dhibee hiipeeteetisiin qabamuun isaanii mirkanaa'e.
sadarkaa dhibeen isaanii kun qaqqabee jiru baruufis dhiigni isaanii qorannoo dabalataaf gara biyya alaatti ergamee jira. Waggaa lama oliif yakka tokko malee manneen hidhaa bilxiginnaa adda addaatti daddabarfamuun hiraarfamaa kan jiran hoogganni olaanaa ABO fi yeroo ammaa mana hidhaa qajeelcha poolisii Buraayyuutti kan argaman obbo Abdii Raggaasaa dhukkubsatanii guyyaa kaleessaa jechuun caamsaa 13 2022 wal'aansaaf mana yaalaa kan deeman yoo ta'u bu'aan qorannoo isaanii dhibee turuu gosaa hepatitis B jedhamuun qabamuun mirkanaa'e jedha maddeen keenya. Ragaan mana wal'aansaa irraa argame obbo Abdiin dhibee kanaan qabamuu mirkaneessuun sadarkaa dhibicharra jiru baruuf garuu dhiigni isaanii qorannoo dabalataaf gara biyya alaatti ergamee guyyoota 20 booda kan baramu ta'uu hubachiisa. Qondaalli ABO obbo Baatee Urgeessaas dhibee kanaan qabamee sadarkaa hamaarra erga ga'ee booda mirga wabiin mana hidhaatii ba'uun hanga har'aatti dhukkuma kanaan rakkachaa jiraachuun beekamaadha. Kana malees qondaalli ABO obbo Gadaa Gabbisaas dhibee tiruu gosa hepatitis B jedhamu kanaan qabamee mana hidhaa keessatti rakkachaa kan jiru yoo ta'u manni hidhaa qajeelcha poolisii Burraayyuu akka inni ba'ee hin wal'aanamne dhorkuun haala hamaa keessa jiraachuu isaa gabaasaa turree jira. Hooggantoonnii fi qondaaltonni ABO mana hidhaa qajeelcha poolisii Burraayyuutti argaman kanneen akka obbo Abdii Raggaasaa, Mikaa'el Booran, Kennasaa Ayyaanaa, Lammii Beenyaa, Daawit Abdataa, Gadaa Gabbisaa fi Dr. Gadaa Oljirraa yeroo dheeraaf warreen dhibee kanaan qabaman waliin kan turanii fi jiran yoo ta'u dhibee daddarbaa kanaaf saaxilamuu fi dhiisuun isaanii wanta adda hin jiru. Ajjechaan Oromiyaa keessatti waraana mootummaa raawwatu cimee itti fufuun gabaafame. Haaluma kanaan godina Horroo Guduruu Wallaggaatti waraanni mootummaan Abiyyi dargaggoo Oromoo ajjeesuun himame. Lixa Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa Jimmaa Gannatii magaalaa Haratoo keessatti dargaggoon Oromoo tokko waraana mootummaan ajjeefamuun himame. Dargaggoon kun caamsaa 12 2022 kan ajjeefame yoo ta'u maqaan isaa Baabbee Taakkalaa kan jedhamu ta'uu isaa gabaasni arganne ni ifoomsa. Baabbeen hojii dhuunfaa isaa suuraa kaasuun magaaluma Haratoo keessa nama jiraataa ture ta'uu fi nama nagaa ta'uu isaa odeessa arganne ni ifoomsa. Qaamoleen mootummaa roobii darbe qabaniidhuun asbuutee isaa erga dhoksanii booda kamisa reeffi dargaggoo kanaa Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatii ganda Deeroo Geempoo jedhamu qarqara bosona Jaarraa jedhamu cinaatti gatamee argamu odeessa arganne irraa mirkaneeffanne. Achuma Horroo Guduruu aanaa Jaardagaa Jaartee keessatti maanguddoon abbaa manaa fi haadha manaa ta'an ajjeefamuu isaanii odeessa arganne irraa mirkaneeffachuu dandeenye jirra. Oromiyaa kutaalee adda addaa keessatti duula woboo balleessuu jedhuun mootummaan Itoophiyaa waraana bobbaaseen maatiiwwan hawaasa Oromoo nagaa hedduun ajjeefamaa fi gidiraa argaa akka jiran irra deddeebiin gabaafamaatti jira. Xumura irrattis koreen qindeessituu mootummaa ce'umsa biyyaalessa naannoo Oromiyaa fi gaazexeessitoonni ONN marsaa 5ffaaf mana murtii waliigalaa Oromiyaa calcalitti dhiyaatan. Koreen qindeessituu mootummaa ce'umsa biyyaalessa naannoo Oromiyaa fi gaazexeessitoonni ONN mootummaa bilxiginnaatiin qabamuun mana hidhaatti gidirfamaa jiran tibba darbee marsaa 4ffaaf mana murtiitti dhiyaatanis beellama isaanii kaleessatti dabarsuu gabaafamee ture. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa jechuun caamsaa 12 2022 koreen qindeessituu mootummaa ce'umsa biyyaalessa naannoo Oromiyaa fi gaazexeessitoonni ONN maqaan isaanii Qaasim Abdullahi Abbaawarii, Siifuu yookaan Gabbisaa Lammii Fayyisaa yookaan Abbaa Tamaam, Muhammad Waadoo Lammii Tasfaayee Baraartii Khaliifaa yookaan Gammachiis, Abdulfattaa Abdurrahmaan, Muhammad Isaa, Yusuf Toofiq Amaar Roobaa, Adinaan Yoolsuuf Abduu Najaash, Muhammad Amin Usmaan, Adam Ahmed, Dararaa yookaan Tarree Kumaa Saffaa Baacaa, Callaa Usmaa'il Muhammad Ahmed, Muhammad Dachaasaa, Wiirtuu Kadir, Said Jiiloo kanneen jedhaman koree qindeessituu mootummaa ce'umsaa biyyoolessa Oromiyaa yoo ta'an gaazexeessitoonni ONN galmee kana jalatti himataman ammoo Dassuu Duulaa fi Biqilaa Amanuu abbaa shoomaa mana murtii walii galaa Oromiyaa calcaletti marsaa 5ffaaf dhiyaatanii jiru. Mormii himata dhageessisuuf kana dura abbaan alangaa beellama dheereffatus himanni abbaan alangaa guyyaa kaleessaa dhiyeessee ifa akka hin taanee fi keewwata namni ittiin himatamuu hin dandeenye of keessatti qabatee jira jechuun
abbaan alangaa himata isaanii sirreessee akka dhiyaatuuf abbaan murtii beellama biroo marsaa ja'affaaf caamsaa 24 2022tti dabarsuun hidhamtoonni kunneen mana hidhaa Daalattiitti deebifamanii jiraachuu odeeffanneerra. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo kunneen badii tokko malee mootummaa Bilxiginnaatiin hidhamuun gidirfamuu erga eegalanii ji'oonni ja'a ol lakkaa'amee jira. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoolee wayitaawwaa nuti sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolabama. Kanneen chaanala YouTube keenya haaraa taatan subscribe gochuun maatii chaanala keenyaa ta'aa. Odeeffannooleen wayitaawwaa biyya keenyaa saffisaan akka isin qaqqabuuf qophii keenya like gochuun akkasumas share gochuun hiriyoota keessaniif qooduun nu faana tura. Hanga xumura odeeffannoo keenyaatti waan nu faana turtaniif galatoomaa.